Angalchi. Abdiisa Aga. Another one. Thank you so much. Abdiisa Aga. Dolara dibbalama. Abdiisa Aga le dolara dibbalama. Hello. Hussein dolara dibbalama sitti ergeera. Zeelii lamti. Hussein dolara dibbalama. Abdiisa Aga dolara dibbalama. Zeelii Hussein dolara dibbalama sitti ergeera. Hirut tola dolara dhibba tokko natti ergitee jirti. Akkasuma sida dubbadheen ture namni faa jedhamu FAA namni jedhamu dolara dhibba tokko. Akkasuma Rabbiin obsaa kennuu fi akkasuma warroonni jala jirtan hundi keessanuu kijibaan hin barreessinaa gargaaraani. Anillee qabaadhee osoo hin taane miidhama ilmoo waan hin beeku ofii kiyya agabuu bulee haadha kana imimmaan isii goskuu fi qaba jedheetanii yaada beeytanii wanti ilmoo ulfaataadha wallaahi. Akkasii galatooma carraanaa kennuu keessaniif. Ulfaadhu Maarqos jedha Isaam yoo Rabbi jedhe obboleetti keenya kanallee sagantaan si hadha ture. Hadha gaa atattama kana nutti dhufnaanii gara boriitti dabarsinee maal wayyaa sagantaan si guyyaa boriiti. Hadha asirraa kaafnee sagantaa si boriitti jalaa bunne mee maal jetta Isaam? Okay, rakkoon qabu mubee har'aaf sagantaa isii beeksifnee boruuf beellama qabannee jechuudha. Waa'ee jamee kan dura qabame haddatti. Wallahi alazim hadda kan kee afeeran jedheeni. Rifataa dhuma sila laayibii galee kee jechuudha. Dhiise dubbachuu. Sagantaa si walumaa galatti waa'ee mamaatii sooraa erga fixannee booda tole. Asuma jechuukeeti Isaam. Ani illee osoo akkas ta'e nan jaalladha beektaa? Maaliif gargaarsa nama lamaa si'a tokkotti gochuu uma danda'ama dhugaa rabbi. Laa hadhan danda'amu laa borumaasi. Akkas godhus ni dandeetta garuu boru itti fufna ka bakka guyyama tokkotti hin dhaabnu mubee. Garuu okay haa ta'u yaada isaa haa boritti fufna. Asumaanii obboleetti keenya dhugaa rabbi dhageessaniitu ofii rakkina keessa dhaabatteetiyyuu nu osoo fayyaa qabnu namni kuma meeqa addana teenya waa tokko caalu isheen garuu rakkina keessa dhaabbattee Sifugo dhiifama naa godhi latti mufatini yoo mufatte immoo dhiifama naa godhi hadda sagantaa kee ture maqaa uummata Oromootiin dhiifama si gaafadha sagantaa kee mana koottan si qabee dhugaadha waan haalamu miti borni si eegala inshallah. Lakki waan amma gaafanan kufuu uummata Oromootu na cinaa dhaabbatee kufaatii kiyya na kaasaa ture waan ta'eef isinillee haadha akka kooti ani gargaarsi kiyyaafe yoo isin gargaaramte miidhaa sana miidhaa ilmoo isii dhabde sana yoo imimmaan isii guguuf yana wallahi hedduu natti tola beeyte ilmoo chumaan ulfaataadha. Sagantaan siifuu boritti darbee jira uummata keenya bor sa'aatii magriibarraa kaasee haga halkan sa'aatii sadiitti ani sa'aatii sadiif sagantaa siin geggeessa waan ta'eef nan dagatinaa kottaati koppiliin kisheer naa godha haga dandeessan immoo bira naa dhaabadha taphni beellamaatii illee ji'a tokkoof wayii tafaa. Inshallah waan jiru walubachiisaa deemna guyyaa borii sagantaa siifuutii hadha beekaatan sagantaa tattamaatiin ni kuni atattama nutti dhufe jedheetanii wallahi dhaaziin sagantaa hadha mana kootti qabamee jiru cunqursee jechuudha sagantaa kana godhe akkuma dubbadhe akkaawuntiidhuma kana irratti wal argina hundi keessan iyyuu akkaawuntii kana fooloo gochuun dagatidha. Uummanni waan barbaade dubbatu adaraan boo'icha ashaangulliittiin ergina ammas hin gubataa kun inni kaan waan inni xumuraarra jira. Warroonni as keessa jirtan haaluma dandeettaniin emoojii yookaan ashaangulliitii gadda mul'achisu kana hin ergina. Akkaawuntii jalaa waan cufsisaniif jechuudha. Warroonni tokko immoo as keessatti waan nu gaafachaa jirtan gaafiin keessan maal akka ta'e beekeen jira. Wanni amma nuti gochaa jirru kuni maatii sooraa abdataa jechuudha. Faayinanshaaliin isaan gargaaraa jirra. Haga dhiigni isaa bahu yookaan haaqni isaa dhugaan isaa haga bahu uummanni Oromoo gurbaa kanaaf sagalee ta'uu qaba. Hagas immoo maatiin isaa faayinanshaaliinis xiqqoo ni beeytanii xiqqoo jedhee hin xumuru kana gargaarachuu qabnaadha. Dubbiin keenya yookaan yaaliin keenya kana wanna biraa miti. Okay. Isan alammoo asumaan abdeetii kana isin qabu. Of course kaashaapiin maqaa kootiin jira zallee nama ammaatti wanni dhufe hin jiru kaashaappii ammaatti nama lama arganneerra hiruut tola doolaara 100 natti ergitee jirti
akkasuma sila dubbadheen ture namni faa jedhamu FAA namni jedhamu doolaara 100 akkasuma kanuma qofa amma kam jiru isa Mubaarak sila jette malee jechuudha. So Mubaarak Musammaa doolaara 100 doolaara 300 jira Maarqosiin bira. Kan keessatti dabalitti. Jette sana wajjin isa kan keessa sana wajjin doolaara 300 jechuudha isa duraa sana wajjin. Doolaara 300. Isan alammoo waa tokko dubbachuun barbaada Mubee. By the way, an wanna dhugaa ta'e tokko isinitti himuun barbaada. Muummichi ministeeraa biyyattii Itoophiyaa jechuudha yeroo tokko artistoota walitti sassaabatee artiin maal akka ta'e isaan barsiisaa ture waa'ee artii haala ajaa'iban isaan barsiisaa ture. Dhugaa isinitti himu nama qabsaa Oromoo tokko ka qawwee qabatee ka bosona galees yookaan ka mootummaa ta'ee ka biyya bulchaa jiru kunis irra caalaa kan sagalee uummata dhageessisuu danda'u warruma aartii keessa jiru akka ta'e hubachuu qabdan. Maaliif akka ta'e beektu? Wanna ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf karaa sirbaadhaan, karaa walaloodhaan waa'ee miidhama keetii yeroo sitti himanii fi wannumti yookaan jarumti waa'ee siyaasaa taphatan kunniin maayikii qabatanii guyyaa tokkoof osoo si gorsanii gurbaan amma nu jalaa wareegame kuni dhugaan isinittan hima daqiiqa 30f karaa aartiidhaan karaa diraamaadhaan otoo nutti mul'isee gurbaa kanatu nutti kalaa maaliif akka ta'e beektu wallaahi dhugaan isinitti hima waa'ee aartii isin hin beektani qeensaa lukarra haga rifeensa mataatti si ba'a seensin isaa mirri isaa jechuudha dhugaan isinittan hima waa'ee aartii isin ijoolleen baay'een hin hubanne dhugaa kanumaaf irra caalaa waa'ee Haacaaluu kana gaabbiin nu keessa jira gadda guddatu nu keessa jira dhugaan isinittan hima nama aartii keessa jiru kun immoo aartii keessa waan jiruu fi maallaqa hin argata yookaan sooreessa jettanii hin yaadinaa dhugaan isinittan hima akkasitti hin yaadinaa. Let's go gara gargaarsatti deebina amma. By the way, uummanni ijoolleen tokko waanuma xiqqoo isinitti himnaan ni hubattan jedhee waan yaaduu fi akkuma mallattoo tokkotti isinitti himaan jira yoo hubattan jechuudha. Kana booda immoo anu viidiyoo nan dalaga. Komee tokko kanan qabu maal seetan? Amma ammaatti gargaarsa funaanamaa jiru ilaalaa jiru. Tokkittiin diaasporaa keessa hin jiru. Kan tokko jedhe hirmaannaan persentiin warra shamarran keenyaa keessumaa biyya Arabaa jiran dhugaa isinitti himuudhaan. Hamma ammaa baay'inaan kan seenanii kennaa jiran shamarran Oromooti. Ulfaadha Waaqayyo sinaa jaallatu. Dhugaa Rabbii baay'ee nama boonsitu. Dhugaa dubbachuu please. Waaqayyo gooftaan sinaa jaallatu dhugaa dubbachuu. Kanaaf warri dhiiraa warri diaasporaa amma ammaatti sa'aatii ammanaa teenyee kaashaappii 2 qofa nama doolaara 200 qofa argachuun that is shame. Dhugaa dubbachuu. Ganaa dhuftu ta'ee hin jirtan ta'ee mana biraa banamee jira ta'ee guyyaa biraa gargaartu ta'ee come on amma kana yoo wal kadhachuu hin qabne turuu dhiigii Oromummaa nutti dhaga'ama. Dhugaa isinitti himuudhaaf. Kanaaf waan dandeessanii erga baafnee haa erginu please guys wal bira dhaabbadha. Thank you. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha warroonni aartii keessa hirmaatan akka addunyaa irratti yoo isinitti himee ka akka Bob Marley fa'antu jira the Wailers Bandii the Wailers jedhamu qabee addunyaa kana guutuu uummata gurraachaadhaaf qabsaa'aa ture karaa sirboota adda addaan jechuudha akka fakkeenyaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni artistoota walitti qabatee fakkeenya isaa fudhataa ture. Maaliif akka ta'e beektu aartiin dhibba guddaa qaba dhugaan isinittan hima. Walkijibuun barbaachisaa waan hin taaneef aartiin fakkeenyaaf Abiy Ahmedis ta'ee Jawaar ta'ee Jaalmaronis ta'ee maayikii qabatanii sa'a tokkoof otoo haasa'an maybe percentage 50 nuu galuu danda'a. Namoonni aartii keessa jiran kunniin daqiiqa 15 keessatti jechuudha. Waan rakkina uummata Oromoo hubachuu waan danda'anii fi miira keessa galtan daqiiqa 15 yoo isaan dubbatan dhugaan isin karaa qoosaanis haa ta'u karaa sirbaanis haa ta'u isiniif gala jedhee yaada.
Gurbaan kun immoo gargaaramuu qaba. Wanni ani baay'ee na gaddisiise maal akka ta'e beektu kaleessa akkaawuntii isaa keessa galee fooloora meeqa akka qabu laalee screenshot godhadheen ba'een ture. Sa'a 24 keessatti hagam akka galu waan laaluu barbaaduu fi wallaahi sa'a 24 keessatti namoota 25,000tu isa fooloo godhaa ture. Dhugaan sittan hima. Kanarratti dammaquu qabna. Mucaan tokko viidiyoo hojjeteera duuti godheera ilaala. Dhugaa rabbi. Namni qaamaan yeroo jiru isa duuka dhaabachuu qabna. Isa gargaaruu qabna. Yeroo inni lubbuun jiru isa gargaaruu qabna. Isa duuka dhaabachuu qabna. Waa'ee aartii beekuu qabdan. Aartiin dhibba guddaa qaba. Siyaasaa keessattis wanna maraa keessatti aartiin dhugaan isin jedha olaantummaa siyaasaas qabachuu ni danda'a aartiin. Waa'ee aartii yoo beektan jechuudha. Kanaafuu maatiin isaa gargaaramuu qaban haaluma dandeenyan immoo haaluma dandeenyeen maatii isaa gargaarachuu qabna. Haatni isaa yookaan haanni isaa haadhateen isii duuka dhaabbachuu qabna. Gaddi isii gadda uummata Oromooti. Kana beeknee haaluma dandeenyuun waanuma qabnuun haa gargaarruun isii duuka haa dhaabbannu gadduun qabdu jennee jechuudha. Galatooma itti fufna waanuma qabdan nu himadha warra kennuu dandeettan qofa himadha. Warra kennuu hin dandeenye qosaa fi soo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf nama kanarratti qosuun gufuudha. Akka sabatti si gaafachiisa. Akka mana rabbiitis amantii kamiyyuu hordofii si gaafachiisa kana beeki. Qosa dhiisati haaluma dandeettan waanuma kennuu dandeettan kana himadha nutti hima. Galatooma itti fufa hundi keessanuu. Namni Oromummaan dhiiga kan jettu gaafataa jira. Akkamitti gargaara kan jetteef qosha gidduutti haasaatti gorre malee itti fufeema jira. So akkaawuntiin barreeffamaa jira yookaan immoo yoo warra dandeessee bor sagantaa itti fufa miti mube. So sagantaan boritti fufa waan ta'eef akkaawuntii poostii osoo yaadachiifna malee borii kan itinaati. Borii kan haadha ijoollee shaniiti. kan ijoollee shaniiti Uummanni keenya naggaadee ta'eera. Naggaadee reefa daldaluu wallaalaanis maayimiinis inni barates inni barannes naggaadee reefaa ta'eera. Maaliif yoo namni du'e akkanatti du'e jedhee ittiin daldaluu eegaleera. Rabbiin waa eegu amma akkaawuntii maxxansaa fi uummataa fi bakkuma argitanitti akkaawuntii walii kennaa addagaa akkasitti sagantaa gara xumuraa dhageenya jirra. Garuu wannan si yaadachiisu mana keessanitti an afaaniin amma yeroo irraa ba'e akkaawuntii haadhaatiif maqaa lakkoofsa tokko waamaatan isinii viidiyoo tokko hojjedhaa isinii galee footoo haadhaatiin maxxansuu hin danda'u waan ta'eef. Hundi keessan du'it godhaa hundi keessan du'it na jalaa godhaa namni hin dhageenye haa dhagahu dirqamaa miti namni nu arguun dirqamaa miti galmaa'uun hundi keenya waan dandeenye. Kaashaappiif zalleellee warri Ameerikaa jiranii akka gargaaraniif yoo danda'ame isallee akka bira ga'uu fi. Update. Thank you so much. Update. Nan dubbadha. Kaashaappii fi zalleellee achirratti dubbadha lakkoofsa akkaawuntii haadhaallee maqaa haadhaallee achirratti dubbadha viidiyoo achirratti achirraa namni barreeffatee dubbachuu. Duit godha ana akkasiin jedha dubbadhu abdi. Galatooma obboleewwan amma yoo naattas turtanii soolaan na bira ture sila mobeen illee tureera diqqoo mana mobeeti ture sagantaanii kallattiin nuti ittiin godhaa turreef inni asii adda gargarii galatooma bifa bareedaadhaan socho'aa ture. Si'a tokko jedhaan beeni asirratti abdii. Dubbadhu. Galatooma warri hirmaanne akkaawuntii anas gaafadhaa. Dubbadhu. Dhibba lama ergee jira siin jechuudha fi Yaasin Annichoo thank you jedha thank you. Big bodyidha. Yaasin Annichoo doolaara 200 Yaasin Annichoo doolaara 200 thank you so much. Big body amma keessaan ergeefii kee lakkoofsa kee na erge na WhatsApp ergeefii kee amma sitti erga. Qoy nan gaafadha. Okay. Galatooma ulfaadhaa obboleewwan Soolaanas turte nama meeqa akka galmeeffate tarii apdeetii nuu himta. Karaa mana kootii tokko